Anu dalam susah juga kawara obsaja. Jawab obs. Nam salam udah rakara kalam gari olin haso. Gari dah. Akam naga. Seru berbada ke Eropa juga Amerika seru berbada. La olola. Ke Amerika oh. Ke Amerika le aja dah jiru beredu hawa. Aja jiran gari dah beta. Kan daga naik namo biyati. Ogi bitu berbada, makina bitu berbada. Ega bitalle mesha itti bitu berbada, wa hunda itti godu berbada. Ufi barke sanjiratu ufi achonja. Manne kon kama kullan tu dawata Ethiopia. Jiru ki jibati arki jiru rakkanatun. Namni ki galu Amerika tae 1 plus mali kanin bita mana mal fakkatu gibbin akabri bareda makina ke sadawata ufi inni ka jiratu biyambat. Mama tumman zambi marba kana jirate. Iya mana bita wohet. Ufi ke sanjiratu ba. Ama mana o bite mana bitadde mana ki ijare mana way kulla ke sagalta girgidda nyanta wa da labu qabdami yo man ijarte mesha ke sabuttadde mesha yo itti buttatte ati rumte to abba mana kelle wali wal gargartani wa unda buttatan mal dalayna jitta amma kan daga na samna karati sidu ko biyekkande kuno man ijaranne wa unda buttanni mal dalay Jirenya harawa eegalta Februari. Jirenya harawa waan achitti jiraannu eegalla kan daganaa sanii illee dalayna. Hagana hasabe ka waggaame eegamanni sun achitti amman qorqoorroon gara tokko kan daganaa qalamii isaa haga qayyartee maal jette? Alhamdulillah. Jiruu addunyaa tun hin guutamtu jechaan kun. Guutamtu jechaan dhufa maal? Wallaahi laazim. Anin argee bar jechaan jiruun addunyaa tun hin guutamtu sagalii. Gammaan tanas ati bakka feetas jiraadhu mana ijaaraa jettaa erga mana ijaaree waan biraa karoora biraa baafta garuu biyyuma arabaa jirtaa beeke yeetii asuma jirtaa mana sin ijaartaa lafa sin bittaa inuma galee keessa ta'an jettu achirraa ammas yaada biraatti kaafte yookiin Awurooppaa deemuu qaba yookiin Ameerikaa deemuu qaba yookiin Kanaadaa deemuu qaba keessan teettu Lakki mana ijaarradhee nagayeera jetteen galtu beek. Galtu siin jedhaan ati mana dhoqqee ijaaratan sanniin dhiisee hime. Biillaa maal fakkaatu Finfinnee keessatti mana faal fakkaatu otoo bitattee hin galtu bara. Gaafa biyyaa baatu ati bar waanuma xiqqoon iyyattee biyyaa baate fa'a. An gaafa biyyaa ba'u mana warra ollaa kennaa laalee biyyaa ba'eedha. Mana ollaa warra ollaa kennaa. Mana isaanii osoo hin ta'in gibbiin isaanii suuraan bolokkeettiidhaan ijaarame. Bolokkeettii kana gubbaa irratti maal fannisan beektaa? Xaarmuzii laslaasaa kana caccabsanii akka hattuun hin seenu. Suuraa isaa irratti balballi isaa gabna baradiidha bakka baxxaamii bareeda bara. Karri isaa jechuun karri alaa baxxaamii bareeda. Afoosaniin baanee timirti beetii illee naachiin baana beeta. Mucattiin gibbii warra sanii anaan ergiyaati. Anaan kun addunyaadha. Bakka wanni isiin mana kennaa waa nyaachuu jaalatti jechuun nyaata mana kennaa baxxaami jaalatti beeta. Kenna manni hagas hin ga'u. Gibbiin kennallee qorqoorroo. Siigalee. Dubbaan axiriidha. Hin lafeetii namni ittiin seenu kana bichaa kaasaniin jechuun qorqoorroo godhee. Duubaan qarqareen. Yoo jira addunyaa. Itoophiyaa. Godhee beektaa. Ani amma akkam jechuun ijoollummaa natti fakkaatee wayita galuun mana isaanii akkam godhan ankwaakwaan gibbii isaanii karra. Seenanii beektaa. Kennamuma jala achi dhiibdee faasentaa yookiin gamada keessaa as harkistee seensisee galee. Amma gaafa mana keenya dhaqaarraa ankwaakwaa jedhee siidha.
sammuu kiyya keessa qarrasamedha. Akkoo isiisan bakka waan guddaadhaan fakkaatenna. Yaa Rabbi jedhe bakka anillee biyya. Maatiin isaanii kun marti Ameerikaa jiran. Maatii keenya keessa akkittiidhaayyuu namni biyya ambaa deeme yeroo jalqabaatiif. Galee ka isaanii zarmaanzariin isaanii Ameerikaa jiran. Obboleessi, abbaan, adaadaan, abbeeraa. Warri isaanii guutuun Ameerikaa jiran isaan. Warri isaanii. Anna kenna maatiin yaani wanna yookiin lafa qonnaa xiqqoo yookiin hojii daldalaa yookiin faazariin hojii mootummaa argitee waan naannoma keessa dalagatan waan akkasii malee wanti baratamee akkan jiraatan kenna warri si kenna. Ani amma yaa Rabbii kiyya jedhee biyyuma Arabaa san dhaqee waggaa takka mana keenya kana ijaaree asiin kiflee haganaa ijaaree asiin wanni kan asiin dinqii bakka taa'ee yaada akka gibbii isaanii sanitti sammuu kiyya keessa qarratsame. Diisaayinii seen godhee gibbii isaanii san akka suuraa san Rabbii kiyya kana kadhadhaa bakka akkasiif sibbii baheen okee bakka mana akkasiisan darbii akkasiisan. Egaa ta'ee dhuhuu dubbiin akkasii. Laaloe wallahi betam challenge guddaadha na maaliif jennee haala jiru jireenyaatiif jenne siidalee ati biyya baatu waa manuma jaaladhetti biyya baate yookiin immoo waa jijjiire yookiin immoo nigdii wayii yookiin waa baradha putikii wayii banan waa wayii godhadha jettee biyya baate wayita biyya ambaa geessan immoo dubbiin akkasii miti. Warri Ameerikaa jirullee akkasuma bara. Wallahi gibbii bolokkeettiin goone reewunda. Amma kau gak ada tahu ada orang kawan tadi pipiti amma demo upi kiya kai guna jadi ada jira kawan kiya kawan rasa kise jira ya ada kata magara gitu gara diri arga jernani ya ada kan karo rebra zer kasin akasih wallahi ani father itu yo ibu homatuna yani homatuna likkan uratuna likkan jar ani gin bakka amma ya da kasin amma yo ijarate kiya kas goretti iya tas gara gale egibbi kiya kas godan mana kiya kas godan wahan da bakka iya ta dum fati ya tas gara gale kawra ise miskin atuwan inumayu wan gaho biya karor patte baate gaho biya nama inda gantai wansa karor mata no stani madalisa Isu karora berapa? Karora berapa? Otom bekin fahirumta niya hirumta otom bekin fupa. Berapa ya sen? Ya, wallahi. Karora berapa? Berapa acibate bega? Akadura dintani ya da gudata boas beta medas beta. Ya da dun fama ta ga titi sin atlas bi yana mata ne kesa kanat ifade kanat tare yo wa bu ala kumbune ormin ki yasde mara wa ba yasa fa fa gasan Alhamdulillah alamin garon kai ya ga introy ina mun sayya bo man dawo batalaye namni biya araba jirat kabbara wallahi ni fata jireni right usumatin ben wonna sarade ormi sarade ma usumatin ben agam wa ana